Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan, ijoolleen kiristaanotaa biyya keessaa fi biyya fagoorra kan jirtan nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu. Ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa yeroo hundumaa haadha isaa durboo maaramii ergamoota isaa qulqulloota isaa toloota isaa maraa wajjin kan sodaatamee kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaati akkuma beekamu akkuma kana duras dubbachaa turree fulbaana 26 kaasee hanga sadaasaa 6tti yeroo godaansaa jedhameetu yaadatama. Egaati waa'een godaansa dubaroo maaramii ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 gubbaarratti erga warri ba'a biiftuutii dhufanii warri ogeeyyii warri jedhamanii warri namoonni sadan sun erga dhufanii harka fuudhii galataa gooftaa keenyaadhaaf dhiyeessanii booda ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin halkan abjuudhaan Yoosefitti mul'atee mucichaa fi haadha isaa fuudhii gara Gibxitti beenuttiin jedheetti hime. Gaafa kanaa Yoosefis sagalee mul'ataan ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin itti hime haadha keenya qulqulleettii giiftii keenya maarameetti itti hime. Yommuu kana haati Waaqayyoo haadhi fayyisaa addunyaa giiftii maaramiin mucaashee fayyisaa addunyaa harma hoosisaa jirti. Yommuu kana mucaan ishee garmalee waan Heroodis jalaa ajjeesaa jedhee Yoosef waan ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eeliin isatti hime gaafatti himu naasurraa kan kaatee harma mucaasheetii keessaati utuu hoosisaa jirtu aannanni lafatti namme. Egaate gaafa aannanni lafatti nammu dacheen bakka aannanni giiftii maaramii harmeen Waaqayyoo aannan isheetti cobe lafti sun addaatee amma guyyaa har'aatti jira. Namoonni gara Yerusaalemiidhaan daawwannaadhaaf deemanii eebba kanarraa argachuudhaaf harma giiftii maaramii jedhanii iddoo sanatti gadi jedhanii tasaallamanii eebbarraa fudhatanii darbu. Egaati giiftiin keenya maaramiin waa'ee godaansa isheetii gaafa dubbatu ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eeliin akkuma Yoosefitti halkan abjuudhaan itti hime giiftiin keenya maaramiin mucaashee fayyisaa addunyaa fudhattee godina 11 olitti godaanteetti. Egaa eessatti godaante kan jedhamu yoo Waaqayyo nu gargaare torbee kana keessaa hanga sadaasa 6tti dabareedhaan kutaa 1-2 kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Egaa dhugaadhumatti giiftiin keenya maaramiin waa ishee raajaa Waaqayyoo kan ta'e Isaayyaas gaafa dubbatu kitaaba raajii Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 2tti yaa Gibxi Waaqayyo duumessa ariifachiisaa yaabbatee gara kee ni dhufa. Waaqa tolfamaa kees caccabsee ni balleessaa jedhe. Akkuma inni jedhee dubbate kanaa Waaqa inni jedhame sun dhugaadhumatti duumessa ariifachiisaa ni jedhame. Duumessa inni jedhamee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramiidha. Ariifachiisaan inni jedhame immoo sagalee himaa misiraachoo qulqulluu Gabri'eeliin Yoosefitti itti himee jennaan Yoosef immoo giiftii keenya maaramiitti yeroo inni itti himu giiftiin keenya maaramiin naasurraa kan kaate harma utuu mucaashee hoosisaa jirtu mucaa koo tokkichaa na jalaa ajjeesaa jettee naasurraa kan kaate harmi afaan mucaasheetii keessaa butameedha. Egaa yaa Gibxi Waaqayyo duumessa ariifachiisaan ni jedhame. Waaqayyo inni jedhame immoo mucaashee fayyisaa addunyaa isa samiidhaa fi lafa kana uume. Addunyaan eenyummaa isaa wallaalee raajiidha kan ittiin jedhe. Nuti garuu dhugaadhumatti eenyummaa isaa beennee kan nuti amanannu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa qoricha keenya kan ta'e Iyyasuus Kiristoos ilma dubaroo maaramiidha. Egaa dhugaadhumatti waa'ee rakkina bara sanaa godaansi bara sanaa baay'ee laphee namaatti kan bu'udha. Egaa abbaan Tsigee Dingillamni jedhamanii namni lammii Itoophiyaa yeroo waa'ee Tsigee yookaan zamana Tsigee gaafa barreessanii yeroo abaaboo gaafa barreessanii yaa maaramii rakkina kee bara sanaa dhiphina kee bara sanaa yommuu ati beeloftee dheebottee koontibaan tiimaan
mucaa si kabalanii mucaa keessa immoo lafatti rukutanii yommuu isaan si arrabsanii otoon akka obboleettii koo Yosee akka obboleettii koo Solomee si wajjin godaaneera ta'e otoo bara sana rakkina bara sanaa dhiphina bara sanaa argeera ta'e jedhanii dubbatan. Egaa dhugaadhumatti rakkinni bara sanaa dhiphinni bara sanaa yaaddoon bara sanaa salphaatti kan dubbatamee dhumu miti jechaadha. Egaa gooftaa duukaa kan godaanan bara godaansa sanaa gooftaa keenyaa wajjin nama sadiidha. Inni tokko eenyu yoo jettan Yohaannis Cuuphaadha. Inni lammaffaan immoo Naatnaa'el nama jedhamu gooftaa keenyaan eessatti na beekta jennaan muka harbuu jalattan si beekaa jedhee gooftaan keenya kan deebiseef bara godaansaa keessaa harmeensaa kan isheen muka harbuu jalaa kan isheen dhoksitee jechaadha. Egaati qulqulluun Yohaannis abbaan wangeelaa, Yohaannis abbaan mul'ataa, Yohaannis abbaan ergaan immoo waa'ee kana mul'ata isaa irratti gaafa barreessu maal jedhee barreesse seetanii mul'ata boqonnaa 12 lakkoomsa 1 kaasnee yogguu ilaallu Waaqayyo inni hundumaa gochuu danda'u dubartattiin uffata warqeerraan kuulame uffattee egaati wanta dinqisiisaa wanta guddaa tokko Waaqa keessatti nan argee dubartiin biiftuu uffattee ji'a miilla jala kaa'attee gonfoo urjootaa 12 mataa ishee irraa qabdu tokko na argee jedheetu Yohaannis mul'ataan waa'ee giiftii keenya maaramii kana dubbata. Egaati dubartattii isheen jedhamte sun giiftii keenya maaramiidha. Maaf dubartii jedhamte kan jedhuuf immoo akka aadaa warra Israa'elittis ta'e akka abbaan keenya Addaam Hewaan yeroo isheen durbummaadhaan jirtu dhugaadhumatti otoo ishee wajjin fedhii foonii raawwatiin fuula dura gaafuma ishee Waaqayyo cinaacha isaa keessaatii fuudhu cinaacha koorraati lafee tokko fudhattee kan baate foon koorraa foon dhiiga koorraa dhiiga kan fudhattee baate dubartii haa taatu jedhee dubbate. Kanaaf iyyuu kitaabni qulqulluunis akka aadaa warra Israa'elitti barreeffame jechaadha. Egaati dhugaadhumatti biiftuu uffattee kan jedhamte sun mucaa ishee Fayyisaa Addunyaati tokko biiftuu kan jedhame. Inni gara biraan immoo giiftiin hundu keenya maaramiisi abbootiin keenya biiftuu jedhaniiru. Egaa ji'a miilla jala kaa'attee gonfoo urjootaa 12 kan jedhame immoo barattoota gooftaa keenyaa warra 12niiti jechaadha. Egaati keessumaa keessatti Yohaannis gaafa dubbatu mul'ata boqonnaa 12 lakkoomsa 16 hanga 18 irratti kan barreeffamee jiru. Bineensi akka jawween sun dubartattii sana duukaa fiigee dubartattii sana duukaa yegguu fiigu immoo dubartattii sana aree qabachuu dadhabee gaafa kana akka qabachuu hin dandeenyes yegguu baruu sanyii dubartattii sanaatti lola kaasee jedhe. Egaa sanyii dubartattii sanaa kan jedhame eenyu yoo jettan anaa fi isiniidha. Warra dhugaadhumatti Waaqayyoon waaqessanii warra Waaqayyo isa jiraataa bara baraa waaqessanii gaaricha isa qulqullaa'aa sanarra jiraatanii jechaadha. Lola kaase jechuun isaa dhugaadhumatti warra ishee kabajan akka hin jaallanne bineensi akka jawweenni sun jedhame jechaadha. Egaa bineensa inni jedhame sun bineensa miti. Bineensa inni jedhame tokko hojiinsaa bineensa kan ta'e mooticha Heroodis akka ta'e abbootiin keenyaa turgaammee mana kiristiyaanaadhaan andimtaadhaan kaa'aniiru. Inni gara biraan immoo dhugaadhumatti bultoo seexanaa kan ta'e mooticha Heroodis yogguu ta'u inni lammaffaan immoo seexanaa Daabiloos jechaadha. Egaa walumaa galatti giiftiin keenya maaramiin qormaata hedduu rakkina hedduu argitee harmeen Waaqayyoo qormaata hedduun yegguu godaansaa sanaa ishee mudateera. Egaa walumaa galatti yoo Waaqayyo nu gargaaree iyyama Waaqayyoo ta'e kana hundumaa iddoo isheen itti godaante mara kutaa kutaadhaan qabannee kan dhiyeessinu ta'a. Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Waadaan durboo maaramii nu faana ta'e nu haa gaggeessu. Galanni abbaaf ilmaa hafuura qulqulluu sada Waaqayyo tokkoof haa ta'u bara baraan ameen. Kutaa lammaffaan isaatti fufa.